Seenaa goota Oromoo Elamuu Qilxuu. Elamuun Qilxuu maqaan dhaloota isaa Hassan Ibraahim jedhama. Elamuun Qilxuu kan dhalate baha Oromiyaa Harargee bahaa aanaa Qarsaa Laangee ganda Bululoo bakka Yaabataa jedhamutti. Teessoo caffee Raabaadurii kan Oromoo Afran Qallootti turte. Iddoo Yaabataa jedhamu kun. Elamuun Qilxuu mirga abbaa biyyummaa Oromootaa mirkaneessuuf jecha nama yeroo jalqabaatiif qawwee diinatti dhukaase. Akkaataa guddina Elamuu Qilxuu. Elamuun Qilxuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti nama Yemanii tokko bira dukkaana osoo hojjetuu ture. Dukkaana osoo wajjin hojjetanii namichi dukkaana itti dhiisee biraa du'e. Erga namichi du'ee booda maatii namichaa fi qabeenya namicha sanii amanamummaa fi aantummaan eeguu itti fufe. Osuma kanaan jiruu firri namticha du'ee Yemen irraa qabeenya namtichaa fi maatii ilaaluuf Dirree Dhawaa dhufan. Yeroo Dirree Dhawaa dhufanii ilaalan qabeenyaa fi dukkaana akka gaariitti akkasumas maatii namichaa sirriitti eegaa akka jiru arkanii nama amanamaa fi nama haqaa ta'uu isaatti hedduu gammadan. Dhumarratti jarri Yemanii dhufan qabeenyaa fi maatii kana fudhatanii Yemenitti galuuf murteessan. Elamuunis galata guddaa waan nu biraa qabduuf nu wajjin deemuu qabda jedhanii isaas fuudhanii gara Yemen qajeelan. Yemen yeroo dhaqan maallaqa asii fuudhanii deeman ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabneef kennanii Elamuun ammoo akkuma duraanii sanitti maatii sana dalagee yookaan hojjetee akka guddisuuf dirqama itti kennan. Elamoollee achumatti haadha manaa akka fuudhu taasisanii haadha manaa achumatti godhate gootichi Oromoo ija barbadaa kun. Elamoon osuma haala gaariin hojjetu namichi warra Itoophiyaa tokko dhufee rakkadhee maallaqa naaf liqeessi dafeetiin siif deebisaa jedhe. Elamoonis tole jedhee namichaaf liqii kenne. Namichi maallaqa irraa liqeeffatee garuu kafaluuf deebii jalaa miliqe. Erga jalaa miliqee booda eega hedduu ture booda namichi kun doonii irratti dalagaa argadhee jedhee imbaasii Itoophiyaa Yemen jirutti iyyannoo dhiyeeffate. Yeroo inni iyyannoo dhiyeeffatu imbaasiin Itoophiyaa Yemen jiru kun eenyutu wabiisii tahaa jedhanii yeroo gaafatanitti inninis Elamuu Qilxuu wabii naaf tahaa jedhee itti dhiyeeffate. Elamuun Qilxuutti bilbilanii warri imbaasii Itoophiyaa Yemen jiru kun Elamuu situu wabii taafii jedhanii yeroo gaafatan Elamuunis namichi kun maallaqa narraa fudhatee narraa liqeeffatee waan naa deebisuu dideef ani wabii ta'uufii hin danda'u jedheetti. Namichinis dalagaa kana malee carraa biraa waan hin qabneef gara magaalaa Dirree Dhawaatti deebi'uuf dirqame. Elamuun immoo qarshii irraa fuudhame barbaacha yoo itti dhiise ammoo namoota biroo hojjetu kana wajjin wal amantii waan dhabaniif jecha qarshii namaa kana barbaaduuf gara biyyaa qajeele. Yeroo gara biyyaa qajeelutti Elamoon Dirree Dhawaa dhufuu isaa namichi kun dursee dhaga'e. Namichi kun Elamuu jalaa miliquuf jedhee tika mootummaa Itoophiyaatti badii itti dalage. Badiin inni itti dalagees akkas jedheeti. Namichi Elamuu Qilxuu jedhamu kun ijoollee Oromoo walitti sassaabee Somaaliyaa geessee isin irratti duulchisu jira jedheetii basaastota Itoophiyaatti hime. Basaastonni Itoophiyaatiis osoo dubbii kana hin mirkaneeffatin kallattumaan Elamuutti dhaquudhaan Elamuu qabanii magaalaa naannoo Amaaraa Gondar geessanii hidhan. Erga hidhan booda miidhaa hedduutu mana hidhaa keessatti irra gahe. Miidhaa Elamuu irra gaheef kutaa lammaffaatti deebinaa. Kabajamoo hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ilmaan Oromoo qaqqaalii sabaa kutaa lammaffaa qabadheen isinii dhiyaadhaa. Kutaa tokkoffaa kana isinii qopheessee an Abdii Sabaati. Amma kutaa lammaffaa wal agarrutti nagaan naaf turaa. YouTube keenya kana YouTube Orokuush Entertainment jedhu kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Amma kutaa lammaffaatti nagaan naaf turaa. Nagaa